Nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'uu isiniin jenna. Maarreen egaa guyyaa irraa immoo keessummaa ajaa'ibaa tokko kan akka ajaa'ibaatti jechuudha. Macheessee mataa keessan keessaa aara kan baasu kan mataa keessan akka mataan keessan yaaduuf ta'ee jechuudha. Wareegama guddaa kaffale tokko qabannee asirratti argamnee jirra. Nama baay'ee waa barreessaa beekamaadha. Sirriidha. Baga nagaan nuftee luka fuun. Harkayyuu fudhadhaati. Maqaan kiyya akkuma duratti himuudhaaf yaalte gaggabsaa macheessaan jedhama. Hayyee maqaa bareedaa qabda dhugaa dubbachuuf maqaa Oromoo bakka bu'u maqaan kee. Itti fufi yaada kee oduu kee itti fufi. Hamma gaa kan isiniif qabadhee dhufe uummanni tokko akkamitti yaadannoo garaagaraa akkatti qabatu. Maal yaadatan jedheen biyyi kun maaliif yaadan waan yaadatu tokko lafa kaawwachuu qabda. Na dhaggeeffadhu waa tokkon sitti oolmaa har'aa oolte taanaan keessa deebiin hin jiru darbeera. Maalitti goota isa fuulduraa hojjechuudhaaf karoorsuu. What generation karoorsuu bichaan dhaloonni amma na dhaggeeffadhu. Akkamittiin karoora asna dhaggeeffadhu. Dhaloonni ammaa kunis dhaloonni si'anaa isin nama dhaggeeffattan. Osoo hin karoorsini ganama tokko gahuu hin dandeessu. Nuyi kana dura karooraan kan nuti deemnee akka mukarraa buunee baddaa yaafnee yeroo jalqabaatiif diyaaspoor mataanee biyya alaa deemuuf iyyuu karooraan kan nuti deemne. Na dhagayi. Karoora jechuun isa borii, isa iftaanii, isa torban kamisa dhufuu hojjechuudhaaf jimaata har'aa karoorsuudha malee. Na dhagayi amma qoy afachu. Yaada ku fayyadamu. Reetiin disku. Kanaaf mammaaksan mayyoomeera. Ela mammaaksan mammayyoome sitti buu durii maaltu jedhama beektaa baraa fi murtuxxee furguggee gajjedhanii jala darbuudhaan namni ammayyoomeera. Maal godhaanati gajjettee jala darbuutte lafa jala qabee irra utaalte. Kanaafuu irra utaaltee baate jechuudha. Kanaaf biyya ammayyoomte keessa jiratin jechuufi yaada kee odeessi. Yaanni kun amma isini maaliif jedha seete amma afaan sabaaf sablammiiti yoo ilaalame kan itti amma dubbachaa jirtu kun. Mee afaan yamiiti yeroo tokko? Afaan yamiin amma dubbachuuf iyyuu hamma ashti garoonii appa waagonii jedha. Wayi. Ashti gajadini soppa waagonii ushti lingiyoon keessumunii ashti gasoo sokorriin waagonii jedheeti kan inni dubbatu. Auto river afaan yamiitiin jechuudha. Afaan yamiitiin. Okay. Ati amma diaspora ta'uudhaaf auto river waa ashti waa Dubai. Diaspora waa. Ekka. Diasporatti kanatti taama. Diasporatti ta'utti barbaaddee taanaani biyyatti garriiftaa maal seeta hamma maalitti jedhu hamaarri. Oromootti amma sirriitti dubbata. Hamaaratti immoo maalitti jedha. Hagaree mallaqqee moo mallaqqii jedha. Akkasitti jiramuun qabu. Biyya irratti hojjettee investi gootee yoo deemtee biyyi kee akkamitti guddachuu dandeessi. Nuyi amma kana bitachuuf iyyuu maallaqa biyya kanatti baabura bita. Doolaara Ameerikaa. Doolaara Ameerikaa shilingii 5 bitame. Shaggarii kutaan addaa yaa waara miila kooti. Shantate na dura yaati mamma galambiya kooti. Isin jaalanna.